السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تطبليواني جانا لك دجا قروا بستجالة ترقم تنزرت بغزرات كنسنا جيتشا إيكو مسنا رابدين توري هو أفي كرانيا اللي ورا منهم كأنه رأي تقوه هو أتوري أكاسس من جرا رانكنا ويا جماعة سيادة أكاسي زرتو مكة متجرت ماشي يروبا يلي سنرجسي سنزرا ماشي وجدين جرا دجاجة ولين سجتشن دنداما دجاج توكو مري كاتكنا كرسين باسين زرا ماشي محش واسا وجدين زرا ماشي فلفل رومي يتشادا أرجع جرتون تقول ماشي كان كتكي سسانا كيزرا حشوابا يروزي وليني كاتا تجدو دوران طريقة ساسنة من زرا كست تجدي كان مون قاراسي keessoosi keessaa baasuu qabdu maalifi waliin ruuzii fakkaata hin tolu akkasitti kanuma qadaaddu deebistanii raangattan dhiqxanii dijaaja immoo dhiqee kun akkasitti mashwii isaa gidduudha baasee boodannaan firoon hin galcha akkasitti hojjette jechaadha. Hashwaa mahshii akkamitti akka hojjetamu viidiyoo koo jala jira hojjettanii kun akkasitti bishaan ittiin guddistanus abidda sadduun tursiftanu qaaranii fi inni kaan tokko miti jechaadha. Akkasii soosii asitti hojjedheen jira. Soosiin isaas maajuun xoomaati salsaa jechaadha. Zayituunii fi maajii tokko hanga feetan itti naquu hin dandeessu. Hanga silaa siraarii keessanii hojii ittiin hojjetaaftanuuni soogidda xiqqoo isheetti buuftanii qalas bishaan waliin daffistanii kun akkasitti itti naqxu jechaadha. Anamma nan qadaada akka nama daabboo daffa'utti qadaada hin bilchaata jechuudha. Shaffana gistiiriin gubbaa isaa sirriitti shaffanee firoonii galchaaf naannoo gubbaarras qaban dandeessu. Firoonis yoo barbaadan garuu dafee isin hin bilchaatu firoonii yoo galchitanii ani immoo wanti inni furdaadha sahaaniin kun maqrashaani akkasitti amma gubbaa isaa gistiiriin shaffanee akka nama daabboo daffa'utti abidda jalaa qannasee gubbumarra kaa'aa jechaadha. Akkasitti hojjettu akkasitti hojjetamuu danda'a jechaadha. Akkasitti immoo itti hojjetaa jira dijaa sadar sadan shunkurtii jazar waan baay'ee of keessaa qaba. Dhabbasee immoo akka sidaanurra laaleen baay'ee dalagaan biizii nu taasise. Kushiina akkarasitti illee hojjetaa jira nyaata kara lamatti hojjetaa jirra biiziidha. Manni mana keessummaatti akkasitti bannee akkasii isin jedha sa'aatii kan amma guyyaa Jumaa nu biraa gana reef akka Itoophiyaa sa'aatii 4 qixxeemu akkana. Akkasiin isaan qophaa'ee jira. Kanarra jirra yeroo biyya namaa kanatu balleessee dhiifama isin godha turtii gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.